Qaama keenya rifeensa irraa hanga kottee lukaatti rakkoolee garaa keessaa dhukkubbii mar'imaanii gara gogiinsaa fi ciccitiinsa rifeensaa hirriba dhabuu fi mataa yeroo hunda nama bowwaafatu nama dugdaa fi lukti yeroo hunda dhukkubu. Assalaamu alaikum rahmatullaahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo goguutuu jirra jirtu amantiif kutan osoo waliin qoodin gaafilee namoonni hedduu gaafatan. San qofa osoo hin ta'iin shamarran keenya rakkoolee kanaan hedduun isaanii saaxilama. Shamarran qofti maal guutumaan guututti hawaasni keenya bal'aan waan kanaan baay'ee kan rakkataa jiran karaa salphaa ta'eef haala salphaa ta'een tokkoffaa irratti gara gogiinsaa, lammaffaa irratti ciccitiinsa rifeensaa, sadaffaa irratti dhukkubbii jilbaa yookiin dugdaa akkasuma lafeewwan keenya aangoo bakka inni itti qoodame itti aansuun ammoo tuyyuu haaluma salphaa ta'een infekshinii adda addaatii fi hirribni nama diduu kana qofa osoo hin ta'iin wantoota hedduu irraa bu'aa kan argattan viitaaminoota fi albuudota hedduu of keessaa kan qabu dubartiin ulfaa yeroo ulfa baatii 9 geette irraa fayyadamuu kan dandeettu. Asitti kan argitan kun daa'imaa fi shumfaa akkasuma abishiidha akkamtuudha. Akkam gooti jechuun keessaa waan hin oolle hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaluun namoonni chaanaala kana haaraa taatan sabiskiraayib gochuun mallattoo laayikii cuqaasaa isiniin jedha. Hundi keessan hanga xumuraatitti viidiyoo kana yoo argitan irraa kan waan hedduu irraa fayyadamtanidha. Kan asitti argitan abishiidha akkamtuudha. Hubadhaa sirriitti. Abishii daaknaa mana keenyatti yoo jenne abishiin jirtu nu jalaa waan taatuuf jecha namoonni keessattuu biyya jirtan haawwalee kenna obboleeyyan kiyya kan sagalee kana dhageettan maatii keessan yeroo hunda mataan isaanii dhukkubu lafti isaanii martuu fi mataan isaan bowwaafatee dugdis na darbana dhukkuba jedhaniif qoricha kana hojjedhaa fi isiniin jedha. Kanaaf maaliif jechuun keessaa waan hin oolle haawwaleen keenya hedduu duuda hidhatanii duuda qabatanii yeroo hunda akka mataa kiyya jedha waan deemaniif hundi keessan ni beeytan jedhee yaada. Akkasuma namni biyya hambaa jirtanis haala kanaanis himuufis ni dandeettani ufiifis fayyadamtanii bu'aa irraa argachuu ni dandeettan. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa tokkoffaa irratti daa'ima maankaa tokko biyyallee daa'imni hin jira garuu namoonni biyya hambaa jiran daa'ima qajeelaa yookiin ammoo daa'ima oljinaa irraan arganu jechuun keessaa waan hin oolle haa ta'u malee daa'ima naannoo keessanitti argamu kamata heyyuu haa ta'u ni qopheeffattanii isa maankaa tokko ni fudhattani. Maankaa nama ittiin fudhadhe kun maankaa xiqqaa waan ta'eef jecha yeroo lama fuudhee akkasuma abishii maankaa tokko garuu maankaa nyaataa guddaa tokko yoo ta'e tokko jechuudha. Akkasuma abishiidha akkamtuu maankaa tokkoo fi shumfaa maankaa tokko hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo. Asirratti kan isin hubattanii beekuu qabdan shumfaan guyyaa 14 qofaaf kan fayyadamuu qabnu yookiin ammoo addaan kunnee baatii 2 booda fayyadamuu qabna. Yookaan torbaanitti al tokko osoo guyyaa hunda fudhannee faayidaa guddaa kan irraa argannuu fi kiniinii jechuun dawaa ajaa'ibaa jechuun ni danda'ama. Daa'ima namni hin beekne hin jiru faayidaa isaa hedduudha. Akkasuma namni hedduun ni jaalata miidhaginaafis tahee fayyaafis tahee akkasuma immoo tuyyuu wantoota mi'aayaa keessatti illee baay'ee kan jaalatamudha daa'imni akkuma beekamu san jechuun shumfalleen haaluma kanaan abishiileen haaluma kanaan walitti maynee booddeessanii ammoo tuyyuu ganama garaa qullatti fudhanna. Namootiin borcii qabaa garaan narra taree kaleen narra taree jettanii rakkattan haaluma salphaa ta'een ganama garaa qullatti fudhachuudhaan nyaata hir'isaa isiniin jedhu keessattuu nyaata galgalaa irbaata jechuun namoonni furdina barbaadan ammoo tuyyuu namni coggaarraa qabdan nyaata nyaattanii sa'a tokko booda fudhattan jechuudha. Shumfan coggaarraa nama kaasa akkuma beeytanii namni coggaarraa hin qabne ammoo garaa qullatti isa kana sadii waliin maytanii ganama garaa qulla fudhattanii akkasuma ammoo tuyyuu galgalallee hirriba dura hin fudhattan jechuudha. Haala kanaan rakkoolee rifeensa ciccituufis tahee dugdaa lafee dhukkubbii lukaa fi akkasuma immoo jilbaa ceekuu namni harki dhukkubuu fi mataan bowwaafatu hirribni didu karaa kanaan bu'aa hedduu irraa argachuu fi gara gogeessas tahee rakkoolee mar'imaan keessaa infekshinii adda addaa sombaa tiruu wantoolee hedduutu qaama keenya keessa jira ittiin bu'aa irraa argattanii dhukkuba kana qabaachuu hin beeynu jechuun keessaa waan hin oolle. Akkasuma dhiibbaa sukkaaraa dhiibbaa dhiigaa wantoota hunda irratti jechuudha. Qabaachuu baattanis yoo fayyadamtan fakkeenyaaf namoonni gara gogiinsa qabu dhiibbaa dhiigatiin ni saaxilaa jechuun dhukkuboolee hedduu jechuudha. Dhukkuba akka keentaarotii akkasuma ammoo tuyyuu keentaarotiin deemee gara kaansariitti jijjiiramu dhukkuba dhiibbaa dhiigaa irratti illee ni fida. Kana qofa osoo hin ta'iin shamarran keenya hedduun lukni isaanii ni dhukkubanii lukni isaanii babarratanii haala akkamiitiin sababa dhaabbannaa dhiqaa kushiinaa yookiin ammoo tuyyuu saramiika arabaatiin jechuudha namoota
hundi keenya hin beekna jechuudha. Keessattuu shamarran keenya hin hubattani. Haala kanaan mankaa tokko ganama garaa qullatti akkasuma galgala hirriba dura fudhattan jechuudha. Erga nyaata keessan nyaattanii kaatanii karaa kanaan yoo fayyadamtanii jettan ciccitiinsa rifeensaa yeroo hedduu himattan rifeensa afoon isinirraa dhumus ta'e akkasuma rifeensa keessan ququrxaamullee isinirraa kan dhaabbatu ta'a. Itti aansuun ammootuyyuu karaalee lamaan qabadhee isinii dhufa. Rifeensaan dhufe jechuudha. Dhiifama nuuf galcha. Rifeensa karaa dhiqannaatiinis tahee karaa wantoota dibatamuun walitti maynillee dibachuu ni dandeenya. Walaakin garuu karaan irra caalaan jechuudha keessa jechuudha qaama keenya kana maadiyaatis tahee bareedina qaama keenyatiifis fayyaafis tahee fuula keenya bareechifachuuf jecha dirqama keessatti qoricha jechuun qoricha isiniin jedhu wantoonni nyaatamu mataan isaa qoricha aanan mataan isaa qoricha shunfaane qaama keenya keessatti fayyadamnee yoo qaama keessaa qulqullaa'ee yookiin ammoo qaama keessaa fayyaa qabaatte jetti alallee fayyaa qabaatta jechuudha. Garuu ammootuyyuu fuula qofa bareechisuuf jecha keessa yoo fayyadamne fuulli sun hin bareedu siin qajeelu jechuudha. Kanaafi ammas jechuudha karaan inni lammata aanan walakkaa burcuqqoo akkasuma bishaan walakkaa burcuqqoo walitti ho'isnee shunfaa kana ammootuyyuu maankaa tokko burcuqqoo goone isinii danda'ama taananiin daa'ima itti godhaa daa'iman argattan taananiin sukkaara itti godhuun dhoorgaadha jechuudha. Kanaafi daa'ima yoo argattan itti godhaa yoo dhabdan ammootuyyuu shunfaa fi aanan keessa walitti dabaltanii dhuydanii akkasuma ammootuyyuu namoonni shunfaa aanan irratti argachuu hin dandeenye shunfaa fi bishaanis dhuguu ni dandeettanii. Aananii fi shunfaan namoota dhiiratiif illee faayidaa guddaa kan qabuu fi ammootuyyuu jireenya gaa'elaa keessatti illee hedduu bu'aa irraa kan argamudha jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kana qofa osoo hin tahin dawaalee dhukkuba hedduutiif isin fayyaduudha. Shamarran keenya rakkoolee rifeensaa rakkoolee adda addaa kan himattanii rakkachaa jirtan ciccitiinsa buqqa'insa saffisaan rifeensi keessan akka dheeratuu fi akka bareedu qaamni keessan akka uumamaatitti akka isinii deebi'u kana isiniin jedhu guyyaa 2-3 keessatti osoo hin tahin obsaan yoo fayyadamtanii jettan bu'aa hedduu kan irraa argattanii fi gaafilee na gaafattan hundaaf deebii isinii deebi'a. Gara gogiinsallee haaluma kanaan fayyadamtanii akkasuma ammootuyyuu namoonni gara gogiinsaan rakkachaa jirtan dhibeelee hedduu isin saaxiluu danda'a. Obsaan jechuudha gara gogiinsa keessan irratti nyaata keessan ciree naamusaan jechuudha waan feetan nyaadha soorata barbaadan sooradha garuu nyaanni keessan yeroo isaanii sagantaa kabajanii ciree keessan laaqana akkasuma nyaata keessan galgala nyaachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa fayyaan faayaa jedhani. Fayyaa yoo qabaattan namni kun isin jaallataa fayyaa yoo qabaattan bakka hawwitanii fi bakka yaaddan geettanii kanaaf yaadan mana ijaaraa buluu osoo hin tahin dirqama fayyaa keessanitti yaaduun barbaachisaadha. Gaafilee namoonni hedduu na gaafattan hedduutu jira. Gaafilee kanarratti deebii qabadhee ka isinii dhufuu dideef dhiifama isiniin jedha. Sababni isaa gaafiin isin na gaafattan viidiyoo yeroo hedduu waggaa tokko ol hojjetamee jiru keessaa waan na gaafattaniif viidiyoo san jala deemaa laala. Immootu namoonni gaafii adda addaa rabbiif jedhi jettan tokkoffaa irratti ani koomantii yeroo hedduu hin laalu lammaffaa irratti ammoo yeroo viidiyoo gadhiisee malee sirriitti bilbila jechuudha waa'ee koomantii maalii namni maannaa barreessee hin laalu hin yaadadhuyyuu dhugaa dubbachuuf biiziidha. Kanaaf yeroo viidiyoo gadhiisu koomantii jalqabarra jiru ni argaa. Akkamitti jechuun rabbii jedhi yeroo naan jettan kana hin argu ani maasirni eenyurra deema isinirra deema. Koomantii wal duraa duuba dhufa nama na arrabsu nama na deeggaru nama argite na jajjabeessu kuni waan dhufuuf jecha rabbiif jedhu hin fayyadamina. Lammaffaa irratti gaafii yoo qabaattanii jettan ani yuutuuba kiyya jala chaanaala yuutuuba kiyya jala feesbuuka kiyya kaa'ee jira achi gaafii barbaadan na gaafachuu dandeettanii keessan na dubbisii rabbii jedhi akkamitti keessan isin dubbisuu danda'a hin danda'amu jechuudha. Yooma yaaddanuu yeroo jechuuf yaaddan san jechuu malee akkamitti akka jettan hin yaadne isiniin jedha. Namoonni akkasii ammoo gaafilee qabdan hundi keessanuyyuu haaluma salphaa ta'een ammootuyyuu karaan hedduutu jira jechuudha. Viidiyoolee hedduu hojjadhee achi jala deema hubadhaa obsaan dhageeffadhaa waan isin fayyadu irraa fayyadamaa waan isin hin fayyadne ammootuyyuu obboleeyyan keessaniif sheer godha. Haala kanaan nagahatti hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya obsaan irraa fayyadama. Viidiyoon kun hedduu isin fayyada. Shunfan namoota dugdi dhukkubuu jilbii lafeen nama cabellee cabnana ni deebisa jechuudha. Haasaa isinit dheeresse nagahatti horaa bulaa turtii gaariidha. Namoonni viidiyoo kana ilaaltan viidiyoo laayik godhaa.